waaqayyo isin wajjiniin barachuudhaaf kan hin barbaade ergaa Phaawulos gara warra Tasalonqee isa duraarraan dubbisa. Tasalonqee isa duraa boqonnaa tokko guutummaa isaan dubbisa. Akkas jedha ani addanarratti waan baay'ee isaa kuufadhee waan jiruu fi ariitiidhaan hin deddeema. Kanaaf yoo tarii na wajjin deemuu dadhabdan dhiifama isin gaafadha. Yeroo itti fayyadamuudhaaf akka na gargaaruuf jechuudha. Haaleluyyaa. Akkas jedha dubbiin waaqayyoo ergaa gara warra Tasalonqee isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 Phaawulos Silwaanusiif Xiimotewos biraa gara waldaa warra Tasalonqee isa kan waaqayyo abbaaf kan gooftaa Yesuus Kiristoositti caafame ayyaanniif nagaan isiniif haa ta'u jedheetu itti fufee akkas jedha. Nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhoofnee yeroo hundumaa waa'ee hunduma keessaniitii fi waaqayyoon hin galateeffanna. Fuula waaqayyoo keenyaaf abbaa keenyaa duratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin abdachuutti jabaachuu keessanis in yaadanna. Lakkoofsa 3 irra deebi'een dubbisa. Fuula waaqayyoo keenyaaf abbaa keenyaa duratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin abdachuutti jabaachuu keessanis in yaadanna. Obboloota nana waaqayyo akka isin jaallate akka isin fo'ates nuyi beekna. Wangeelli nuyi isiniif lallabne humnaan hafuura qulqulluudhaan akkasumas immoo amansiisa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne. Irraan deebi'ee ammas lakkoofsa 5. Wangeelli nuyi isinitti lallabne humnaan hafuura qulqulluudhaan akkasumas immoo amansiisa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne. Nu immoo sababii keessanii fi namoota attamii taanee akkasin gidduu turre hin beektu. Isinis fakkeenya keenyaa fi fakkeenya gooftaa duukaa buutaniittu. Yoo baay'ee rakkattan iyyuu gammachuu hafuura qulqulluu biraa dhufuuni dubbicha fudhattaniittu. Kanaan isinis amantoota warra Maqedooniyaatiif warra Akaayaa hundumaa fi fakkeenya taatan. Dubbiin gooftaa inni isin biraa ka'ee Maqedooniyaa fi Akaayaa duwwaatti dhaga'ame miti. Amantiin isin waaqayyotti qabdan iddoo halletti ba'ee barameera. Waa'ee kanaafis waan jechuu nu barbaachisu tokko illee hin jiru. Nuyi attamitti akka isin gidduutti simatamne isinis immoo waaqayyo isa jiraataadhaaf isa dhugaadhaaf hojjechuudhaaf attamitti waaqolii tolfamuurraa gara waaqayyootti akka deebitan isaan ofuma isaaniitiyyuu hin himu. Deebi'uun keessanis ilma isaa isa waaqarraa dhufu isa nuura du'an keessaa kaasee Yesuus isa dheekkamsa dhufu jalaa nu oolchu eeggachuudhaaf jedha. Ameen. Kadhannaa waaqayyoon. Haaleluyyaa. Amanamaadhaaf qulqulluu kan taate bara baraan mootii kan jiraattu waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa guyyaa har'aa dubbii kee jiraataadhaan nutti dubbachuudhaaf gara keenya waan dhufteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin si galateeffanna. Galanni guddaan nuuf hin siifatu. Yaa waaqayyo akkuma dubbii kee irraa dhageenyetti humnaan hafuura qulqulluudhaan hubannaa addaatiin dubbiin kee gara keenyaa dhufu. Waaqayyo isa dhageenyetti jiraachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Anaanis immoo ayyaana kee naa baay'isi yaa waaqayyo. Yoo ati na gargaarte yoo ati ayyaana kee naa baay'ifte hafuura qulqulluu yoo naaf kennite malee ani yaa waaqayyo dubbii keessa jiraata dubbachuus itti jiraachuus hin danda'u. Na gargaari gooftaa. Obboloota koos gargaari. Hunduma keenya wajjin ta'ii maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaa. Ameen. Ameen. Hallelujah. Ameen. Mata duree dubbii kootii godhachuudhaaf kan hin jaalladhe modelii bilchinaa yookiis immoo modelii bilchinaa the model of maturity akkamittiin bilchaannee akkamittiin mana waaqayyoo keessatti jabaannee jiraachuu akka dandeenyu yaada akkasiirratti dubbachuun barbaada. Ergaa Phaawulos Tasalonqeedhaaf barreesse kana duratuun gara diteelii lallaba kootiitti hin deemine yaadichani isinii wajjiniin lakkoofsa 1:10 jiru kana amma tokko isinii wajjiniin qoodachuun barbaada. Phaawulos Tasalonqee yeroo dhaqee isa dura Filiphisiyoos dhaqee ture yoo hojii ergamootaa boqonnaa 16-17 dubbisanii
roadmap the second missionary journey of Paul. Yeronni adeemsa sasa deemee waldaa kiristaanaa ijaaruudhaaf deemu. Missionary journey sasa lammaffaa yeronni deemu. Yeronni Silaas wajjin kee Silwaanos inni jedhu kuni Silaasiin Silwaanos jedha. Silwaanos, Phaawulos, Ximootiyoos jechuudha jedha kun akka afaan Giriikiitti. Garuu Silaas wajjin yeroo adeemaa turedha. Deemsi kan lammaffaa kun Ximootiyoos illee isaanii wajjin ture. Yeroo gara Eeshiyaa dhufanii Hafuurri Qulqulluun Eeshiyaa hin dhaqinaa jedhee yaadan namni dubbisan. Gara Eeshiyaa hin dhaqinaa jedhanii namichi tokko gara Maqedooniyaatti kottaa nu gargaaraa jedhee halkanii inni itti lallabu. Phaawulos abjuudhaan mul'ata argee karaa sanaan fooloo godheetu deemu. Isa booddee gara Filiphisiiyuus dhufanii achitti yeroo wangeela Kiristoos lallaban waldaa Filiphisiiyuusitti rakkinni isaanirra ga'e maal akka ta'e macaafa qulqulluu keessatti hin beekna. Phaawulosiif Silaas mana hidhaatti qabamanii tureebamanii halkan achitti Hafuurri Qulqulluun dhufee mana hidhaa sana raasee warra hidhaman irraa hidhaan harca'ee dubbiin dinqii ta'e miraakilii hojjetee waaqaaf lafi tocho'ee waaqayyo isaanii wajjin akka ture. Achumarraan immoo gara Tasalonqee immoo dhufan. Tasalonqee dhufanii yeroo wangeela Kiristoos warra Tasalonqeetti lallaban immoo warri ari'attoonni Yihuudoonni isaan irratti ka'anii achi immoo akka isaan push-out isaan godhan achi immoo gara Beeriyaa dhaqan. Warri Beeriyaa kun immoo amantiidhaan warra Tasalonqee kanarrayyuu akka caalan macaafa qulqulluun nutti yeroo hojii ergamootaa boqonnaa 17 dubbisnu diteelii waa'ee kana argachuu dandeenya. Beeriyaa erga dhufanii booddee immoo ammas warri Yihuudootaa warri sila Tasalonqee isaan dheeratan duukaa dhufanii achi immoo akka isaan baasan. San booddee immoo gara Qorontos akka dhaqan akkasittiin deemsi Phaawulos akkasitti fufaa akka ture roodmaappiin achirraa nutti hima jechuudha. Karaa inni irra deemaa ture second missionary journey isa asirratti. Yeroo gara warra Tasalonqee dhufu Phaawulos akkas jedhaan Phaawulosii fi Silwaanos yookiin Silaas Ximootiyoos biraa gara waldaa warra Tasalonqee isa kan Waaqayyo Abbaa fi kan Gooftaa Yesuus Kiristoos caafame ergaan kun jedhaan ergaa isaa baay'ee keessatti ayyaanniif nagaan Waaqayyo Abbaa keenya biraa Hafuura Qulqulluu biraafis isiniif haa ta'u ilma isaa Yesuus Kiristoos biraas nagaan isiniif haa ta'u jedhee sadan tokkummaa irratti dubbata yeroo baay'ee asitti garuu abbaa fi ilma duwwaa waan jedhu fakkaata. Wayii dambenee Hafuura Qulqulluus immoo gajjallaatti bal'inaan hin dubbata waa'ee Hafuura Qulqulluus kanaaf hin hambisne Hafuura Qulqulluus Phaawulos. Sadan tokkummaa irratti dubbii Waaqayyoo ittiin guutamee akka inni jiru. Waa'ee jireenya isaa irratti immoo yeroo dubbatu nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhoofne yeroo hundumaa waa'ee hunduma keessaniitiif Waaqayyoon hin galateeffanna jedha. Jarri warri Tasalonqee kuni baay'ee natti hin fakkaatan. Magaalaan sun yeroo Phaawulos lallabuudhaaf dhaqetti estimated population yookiin immoo tilmaamaanii baay'inni saba Tasalonqeedhaa 200 ta'a jedhamee yaadama. Amantoonni yeroo sana gara Gooftaa dhufanis immoo baay'ee miti yoo baay'atan 100 200 ta'uu danda'u jedha. Isaa gadi iyyuu natti fakkaatu. Kanaaf maqaa isaanii tokko tokkoon dhahee maqaa isaanii waamee Phaawulos isaaniif Waaqayyoon kadhachuu danda'e akkuma Paaster Aadan yeroo baay'ee Christ Kingdom Churchidhaaf tokkoon keenya maqaa nu dhahee nuuf kadhatu. Phaawulos akkuma kana maqaa keessan waamne isiniif waa'ee keessaniif Waaqayyoon hin kadhannaa jedheetu dubbata. Lakkoofsa 3 immoo akkas jedha. Fuula Waaqayyo keenyaatii fi Abbaa keenya duratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosinis immoo abjachuutti jabaachuu keessan immoo in yaadannaa jedha. Asirratti hojii amantii keessanii jedha. Amantii, abdii, jaalala gadi fageenyaan dubbata asitti Phaawulos. Amantii, abdii, jaalala hojii amantii keessanii jedhaan. Hojii amantii keessanii akkasumas immoo jaalalaaf dadhabuu keessan jedhaan. Diteelii booddee yeroon toopikiidhaan haasa'u baay'ee haasa'uu danda'a waa isaarratti. Amma garuu yaaduma isaas ni kaayee hin darbe amantii, jaalalaa fi abdii isa kana qabattaniittu jedhaan jedheetti hima. Kanaaf hojiin amantii keessanii akkasumas immoo jaalalaaf dadhabuun keessan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosinis immoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdachuutti jabaachuu keessanis immoo yaadanna jedhaan. Lakkoofsa 5 naqamma gara lakkoofsa 5 yeroo naqu wangeelli nuyi isinii fi lallabne humnaaf Hafuura Qulqulluudhaan akkasumas immoo amansiisa guutuudhaan malee akkasumatti yookiis immoo sagalee duwwaadhaan gara keessanii hin dhufne jedhaan. Sagalee duwwaadhaan gara keessanii hin dhufnedhaan. Paaster amma dubbachaa ture. Drive through nyaatinaa jedhanii namni tokko dubbate jedha. Ani akka nu badhetti jechi sun ergaan drive through nyaatanii dubbii koo akka drive through duwwaa gootan inni jedhu akka nu badhetti yeroo drive through nyaatanii you ate what you did not prepare. Waan ofii keetii hin qopheessin, waan ofii keenyaa hin hojjetin, waan ofii keenyaatti hin dadhabin, maallaqa baafnee dadhabbiin keenya gama maallaqaatiin haa ta'u iyyuu malee nyaaticha hin hojjennani maal akka inni qabu diteelii isaa beekuu dhiisuu dandeenya, gaarummaa isaa beekuu dhiisuu dandeenya, hammina isaa beekuu dhiisuu dandeenya.
waani ittiin dadhabin yookiin immoo waan ofii keetiin hojjetin nyaatteen itti fakkaata. Yeroo garuu dubbii waaqayyoodhaa yeroo fudhattee kadhannaadhaan fuula waaqayyoo duratti hafuura qulqulluudhaan akka amma Phaawulos jedhu dubbiin waaqayyoo sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne hafuura qulqulluudhaan humnaan hubachiisa yookiin immoo akeekkachiisa jabaadhaan immoo gara keessan dhufe jedheetu lakkoofsa 5 irratti wangeelli nuyi isiniif lallabne humnaan hafuura qulqulluudhaan akkasumas immoo amansiisa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne jedhaan ወንጌላችን በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳትም እንጂ በቃል ብቻ ወደ እናንተ አልመጣም ይላል። ሰገሌ ይጓራ እንዱፍኔ ይላል። አሞር ዩቲዩብ ይረባየሳል ዩቲዩብ ባይዘይ በርሲሲ ጋሪስ ጅራ ወሪ ዋቀዩ ሶሻል ሚዲያ ትፈየደም ሰይጣና ዱጋሚት ከን ትፈየደም ዋቀዩ ጀቤሴት ትፈየደም ሃሌሉያ ሶሻል ሚዲያ ነው ሰይጣን ትፈየደም ገደ ደመለ ይሮ ዋቀዩ ትፈየደም ዋይ ጋር ሃሌሉያ ገለዱል ፍዲ ዋቀዩ በተ so amma gaachirratti warra tokko tokko jechuudha hundi isaanii miti hundi isaanii diteelli dubbii waaqayyootiin guutamanii miti warri sooshaal miidiyaa irraa lallaban paasariin dubbateera fagoo keessa deemuun irra hin jiru jechi tokko ture ammallee xiqqoo haafee natti fakkaata ቃላውጣልኝ የእግዚአብሔር ሰው ቃላውጣልኝ jedhu akkas faa jedhu እነዚህ ቃል ብቻ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው በቃል ብቻ ወደ እናንተ አልመጣም ሰገሌ ዱዋላን ዮኪን ሞ ዱብቸ ዱዋላን ገር ከሰን ዱፍኔ ሁምናን ዱፌ ዱቢን ዋቀዮ ንጅራታን ንምኖጀቶ ከሳ ቀቡ እኒ ቢላ ገር ለማን ቀራም ጫላ ቀራቀቡ ሱኒ ሁምና ጉቱ ዳን ገር ከሰን ዱፌ ጀዴ ዱበታ ዱቢን ዋቀዮ ዳ ነመ ከሳምቦ ሰው ምንም የሚያወጣላችሁ ቃል ነው ዋቀዮ ከሳባ ሃሌሉያ አፍሮ ቁልቁሉ ዱፊዳ ዱቢ ዋቀዮ dubbin waaqayyo jiraata dhumnojjituuf keessaa qaba billaa gar lamaan qarame caalaa qara qaba lubbuuf hafuura buusaa kuka gargar hin baasa yaadaaf akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'an inni danda'an dubbiin waaqayyo kuni gara keenya kan inni dhufu waaqayyo biraa yeroo ta'u effektiivii ta'a hojiirra oola malee namni dubbii waaqayyo nu kennu qabu waaqayyo keessaa waan haalleluuya kanaaf waaqayyo dubbii isaa nuuf kenna kanaaf dubbiin waaqayyo kuni humnaan gara keessan dhufe hafuura qulqulluutu isiniif fide hubannaan kin immoo amansiisa guutuudhaan immoo fudhattan jedhaan lakkoofsa 6 immoo akka jedhu isin fakkeenya keenya fi fakkeenya gooftaa duukaa buutaniittu yoo baay'ee rakkattan iyyuu gammachuu hafuura qulqulluu biraa dhufuuni dubbicha fudhataniittuudhaan yoo baay'ee rakkattan inni jedhu rakkina isa kan foonii isa nyaata waan nyaatan waan dhugan dhaban waan uffatan dhaban miti isa miti ari'atamaa turan baay'ee yeroo sana kiristaanonni yeroo sana baay'ee ari'atamaa turan diinota jajjaboo san isaan ari'ata isas booddee nanaasaa waan ta'eef biran darba amma kanaaf rakkina sana hundumaa keessatti immoo gooftaatti baay'ee jabaattanii jedheetu waa'ee isaanii dubbata kanaaf isinis amantoota warra Maqedooniyaatii fi warra Akaayaa hundumatti fakkeenya taatan jedhaan jireenyi keessanii warra kaaniif iyyuu fakkeenya ta'uu danda'e jedhee dubbata Phaawulos Maqedooniyaan is north of Thessaloniki Thessaloniki irraa gara north Maqedooniyaan Akaayaan immoo south amantiin keessanii noorziitti saawuziittis iddoo hundumaatti mul'ate iddoo hundumaatti dhugaa baade waa'een jireenya keessanii waa'een amantii keessanii jedheetu waa'ee warra Tesaloniikeedha dubbata amantii iddoo hundumaatti raadiyeeti amantii iddoo hundumaatti dhuga ba'iinsa qabaattan jedhee dubbata haalleluuyaa dubbiin gooftaa inni isin biraa ba'e Maqedooniyaadhaaf Akaayaa duwwaatti dhaga'ame miti amantiin isin waaqayyootti qabdanii iddoo halletti ba'ee barameera waa'ee kanaafis waan jechuun nu barbaachisu tokkollee hin jiruudha amma afaan nu qabachiistanitti jireenya amantiitti jireenya dubbii afuraatti jireenya wangeelaa jireenya waaqayyootti amantii keessanitti amma afaan nu qabachiistanitti baay'ee jaboo turtan jedhee waa'ee isaanii dhugaa ba'a kana dhugaa miti lakkoofsa 9 immoo akkas jedha nuyi akkamittiin akka isin gidduutti simatamne isin waaqayyo isa jiraataadhaaf isa dhugaadhaaf hojjechuudhaaf jettaniidhaan amantii waaqolii tolfamaarraa gara waaqayyootti akka deebitanii isaan iyyuu ofuma isaaniitii iyyuu hin himuudhaan yeroo nuun gara keessan dhufne waaqolii tolfamaa kan warra Giriikonni kuni waaqolii tolfamaa baay'ee qabu waaqa bishaanii jedhu waaqa bokkaa jedhu waaqa aduu jedhu waan hundumaatiif waaqa qabu warri Giriikotaa kun waaqa tolfamaa waaqa namni geggeessu malee waaqa nama geggeessu miti waaqi isaanii waaqa namni ሰው የሚመራው አማልክት ናቸው እንጂ ሰውን የሚመሩ አማልክት አይደሉም እነሱ geggeessuun danda'an ijaan qabanii gurraan qabanii hin argan hin dhaga'anii
qaqqabatan argan qabani waaqoti akkasiititu waaqa tolfamaa kana duukaa bu'aa turtanidha. Amma garuu tokkichaan gara waaqayyootti deebitan jedha. Sanuddumaa dhiistanii gara waaqayyoo isa jiraataatti guutummaadhaan deebitan waa'een keessan nama dinqaadha. Haalleluuyaa. Bara si'anaa namoonni tokko amantii tokko keessatti yeroo ilaalama waaqayyoon amannaa jedhu ba'aa boold በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን jedhu. Gadi ba'anii immoo maal jedhu waaqayyoon duukaa immoo kidaana ምሕረት ይባረክ kidaana ምሕረት ይመስገን jedhu. Sanduuqa immoo Maariyaam immoo galateeffatu. Waaqayyoon qixxee kan biraa waan galateeffatan qabu. So amantiin warra Tasalonqee akkas miti. Waaqayyoon isa jiraataa duwwaa qobaasa waaqayyoon ta'uusa amanatanii fudhatanii itti jiraatan. Jireenyi keenya akkasa ta'u ameen. Waaqayyoon qobaasa isa jiraataa isa amanama utuu Ameerikaatti hin dabalin. Utuu warra qabeenya qaban warra guddaatti itti hin dabalin. Waaqayyoon qobaasa jiraataa isa jiraachisuu danda'u akka ta'e. Haalleluuyaa. Akkasittiin gara gooftaatti deebitan jedha. Waa'een keessa namatti tola nama inaafsisaneetu. Haalleluuyaa. Dubbata namni waaqayyoo kun. Kanaaf akkasitiin gara gooftaatti deebi'uun keessan immoo gara waaqayyootti deebi'uun keessan waaqa lakkoofsi godhan deebi'uun keessan immoo waaqa tolfamaa sana mara dhiistanii gara waaqayyootti deebi'uun keessan immoo kaayyoo qabdu jedhan you guys have a main purpose kaayyoo guddaa qabdu kaayyoo jiraataa qabdu kan kaayyoon isaanii immoo maalidha deebi'uun keessan immoo ilma isaa isa waaqarraa dhufu isanii warra du'an keessaa kaase Yesuus isa dheekkamsa dhufu jalaa nu oolchu eeggachuudhaaf haalleluuyaa. Yesuusin eeggachuudhaaf amantiidhaan gooftaa Yesuus Kiristoosin eeggachuudhaaf immoo guutumaan guutuutti gara waaqayyootti deebitan malee calluma jettanii miti jedhaan. So Phaawulos ergaa jara kanaatiif yeroo dubbatu akkuma jalqabatti isinitti hime bilchinaaf yookiis immoo machuuritiidhaaf moodelii akka isaan ta'an barbaada. Waldaan kiristaanaa kamiyyuu hawaasa keessa jiraattuu fi community keessa jiraattuu fi mallattoo yookiis immoo fakkeenya bilchinaa model of maturity ta'uu danda'u qabdi. Including Christ Kingdom Church. Anaaf isiniin dabalatee jechuudha. Hawaasa keessa jiraannuuf, biyya keessa jiraannuuf, naannoo keessa jiraannuuf, lafarraa dhufneef lafa jirruuf fakkeenya bilchinaa model of maturity ta'uu danda'u qabna. Hallelujah. Isa kanatti akka guddatan inni kan inni barsiisu. Hafuuratti guddachuun barbaachisaa akka ta'e. Jireenya hafuuraatti jajjabaachuun barbaachisaa. Guddachuu yeroo jennu guddina hafuuraa, bilchina hafuuraa isa kana inni jala muree dubbatu malee guddina isa kan biraa miti. Hafuuratti guddachuun akka barbaachisu. Phaawulos Ximootewosiin akkas jedhaan Ximootewos duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 14-15 yoo dubbistanii sagalee raajii dubbatameenii maanguddoonni harka isaanii mataa keerra kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kennamee si keessa jiru sana hin dagatin. Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu ittis of gadhiisii jedhaan kennaa hojii hafuuraa kanaan hojjedhu. Maadaga banagar hundi ይገለጥነው የሚለው karaa hundumaatiin guddinni kee haa beekamu. Waan tokko duwwaadhaan hin guddatin. Jireenya keetiin guddadhu, dubbii keetiin guddadhu, tajaajila keetiin guddadhu, fakkeenya namaaf ta'uu keetiin guddadhu. Isa kaleessatti dadhabbi isa kaleessa wallaalti sana dhiisiiti. Amma garuu guddadhu karaa hundumaa yeroo guddattu moodelii ta'uu dandeessa majooritiidhaaf. Kanaaf karaa halleen karaa hundumaatiin guddinni kee haa beekamu jedheetti hima. Of hin qabin jedhaan of hin qabin of gadhiisi hojii wangeelaatiin jedha. Hojii waaqayyoo hojjechuu hin didin of hin qabin ofitti gadhiisi jedha. Hallelujaa. Ofitti gadhiisiti hojii waaqayyoo hojjedhu jedheen itti hima. Focus all your energy on the kingdom of God. Energy kee hundumaa, humna kee hundumaa, yaada kee hundumaa mootummaa waaqayyootiif gumaachiidhaan mootummaa waaqayyootiif dhiyeesseedhaan duraan dursanii mootummaa waaqayyoo tola isaas barbaadadhaa. Inni kaan immoo isin dabalamaa isa jedhu kana focus all your energy on the kingdom of God. Mootummaa waaqayyootti yaada kee jireenya kee hunduma isaa gumaachiidhe gorsuu isaa kanaaf isin illee akkuma kanatti nu gorsachuudha. Hallelujah. Sababiin isaa jireenya hafuuraatti bilchaachuu kan danda'amu yeroo sana jechuudha. Kiristaanonni Tasalonqees akkuma kana turan amantiitti bilchaatoo turan jechuudha. Bilchina isaanii kanaaf immoo wantoota sadii caqasuu isaaniitu akka inni baay'ee isaan gargaare sila yeroon dubbisu tuttuqeera. Inni kun baay'ee akka isaan gargaaree dubbata. Fakkeenyaaf Tasalonqeessa duraa sunuma dubbisaa lakkoofsa irratti kutaadhuma keenya lakkoofsa irratti fuula waaqayyo keenyaaf abbaa keenya duratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan
Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin abdachuutti jabaachuu keessanis immoo iyyaadannaa jedhaan yaadannoo qabdu nu biraa. Yaadannoo nuti isin yaadannu immoo hojii amantii keessanii jedhaan tokko. Hojii amantii keessanii jalqabaadha. Waa'ee amantii, waa'ee abdii, waa'ee jaalalaa macaafa qulqulluun yeroo nutti himu akkas jedhamu Qorontos keessatti yeroo nutti himu Qorontos 13 irratti egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan afanii jiraatu isaan keessaa garuu jaalalatu caala jedha. Amantiin, abdiin, jaalalli warra afanii ni wajjin jiraatanidha. Jaalalli immoo garuu hunduma isaanii keessaa hin caala jedha. Hojii amantii yookiin immoo amantii hojiidhaan mul'atu jechuudha. Hojii amantii keessanii inni jedhu amantii hojiidhaan mul'atu. Amantii callumadhee dormaantii hin ta'in very active faith. Active kan ta'e hojiidhaan kan mul'atu. Kan namni arguu danda'u. Warri kaan arguu kan danda'an, warri waaqayyotti amananis, warri namannis hojii amantii keessanii kana arguu danda'aniiruudhaan. Kanaaf jireenya amantii keenya active ta'uu isaa kan inni beeku. Akka inni hojjetu kan inni beekamu yoo argamuu danda'edha. Hojiidhaan argamuu yoo danda'e hojii amantii keessanii amantii isa kana jechuudha. Isa kanatu baay'ee jireenya akkasii qabdu tura. Amantii jireenya qabdu turtanii. Amantii jireenya qabdu turtanii. Living faith. Amantiin keessan jireenya qaba malee callumadhee du'aam turreedhaan. Ija qaba jireenya qaba jedhetu itti hima. Yaaqoob ergaasaa keessatti boqonnaa 2:17 irratti waa'ee isa kana gaarii godhe nuti amantiin hojii gaariidhaan argisiifamu yoo ta'e maal jedha? Du'aadha. Hojii gaariidhaan amantiin agarsiifamu yoo ta'e du'aadha. It's a dormant, dead, jireenya qabudha. Kanaaf hojii gaariidhaanitu amantiin mul'ataa jedheetu Yaaqoob ergaasaa kanatti akka jechuunsa amantiin jireenya qabu amantii hojii gaariidhaan argisiifamuu danda'udha jechuudha. Amantiin jireenya qabu amantii hojii gaariidhaan argisiifamuu danda'udha. Yoo kana ta'uu baate amantiin sun jireenya hin qabu jedhetu itti hima. Kanaaf hojiin amantii keessanii jabaadhaan hin mul'atadhaan warri kaan arguu danda'aniiru hojii amantii keessanii aktiiviidha. Waldaan kiristaanaa aktiivii hojii amantii ta'uu qaba. Inni lammaffaan inni Phaawulos immoo waa'ee keessaniif yaadanna jedhee dubbatu jaalalaaf dadhabuu keessan jedhaan. Jaalalaaf dadhabuu keessan lakkoofsa 3 irratti isa kanas lakkoofsa 3 kutaa keenya amma kana irratti lakkoofsa 3 irratti Phaawulos gaarii godhee ibseera. Maal jedha jaalalaaf dadhabuu keessan yeroo jennu fuula Waaqayyoo keenyaatiif abbaa keenya duratti jaalalaaf dadhabuu keessan iyyaadannadhaan wanta isin yaadannu keessaa inni lammaffaan immoo jaalalaaf dadhabuu keessan jedhaan. Jaalalaaf dadhabuunii fi jaalalatti dadhabuun adda adda. Jaalalatti dadhabuu jechuun jaalala dhabuu jechuudha. Jaalalaaf dadhabuu jechuun garuu jaalalaa fi hojjetanii jaalalaa fi dadhabanii argamu jechuudha. Fakkeenya gaarii yoon isinitti himee waa'ee jaalalaaf dadhabuu irratti akka dubartii ulfaa dubartiin ulfaa naannoon itti dhalatee guddatetti dubartiin tokko yeroo ulfa taatu isin biratti akkasii ta'ee beeku dadhabbii qabdi jedhanii akkasii jedhama dadhabbii qabdi dadhabbii ishee ji'a meeqaa ji'a 3 ji'a 9 ta'eera ji'a 8 ta'eera dubbatu dadhabbii qabdi yeroo durri ijoollee ta'e naan galtu dubartiin kun ulfa taatee dhattee bishaan waraabbii okkoteedhaan qoraan cabsitii maatii isheetiif kuukii gootii waan baay'ee hojjetti ishee still active dadhabbii qabdi yeroo dhanii dadhabduu jechuu isaanii miti amma yeroo naa galu jechuudha jaalalaaf dadhabdi jechuudha. Hallelujah. Jaalalaaf dadhabaa jirti jechuudha. Jaalalaaf dadhabaa jirti. Jaalala abbaa manaa isheetiif qabdu, jaalala ofii isheetiif qabdu, jaalala maatii isheetiif qabdu, jaalala mucaa garaatti baattu sanaaf qabduufitu dadhabaa jirti malee dadhabduu jechuu miti. Kanaaf akka dubartii ulfaa jaalalatti dadhabdan jedha. Hallelujah. Kanaaf jaalalli keessanii ulfa ta'ee dhalatee guddatee isa mul'atu ta'uu qabachuusaati. Ifaadhaa. Kanaaf amantiin yookiin jaalalli keessan inni beekamu inni isin yaadatanii akka dubartii ulfaa jaalalaaf dadhabuu keessan. Aniif isin jaalalaaf dadhabneerra moo jaalalatti dadhabne? Jaalalatti dadhabuunii fi jaalalaaf dadhabuun baay'ee adda addummaa qaba jechuudha. Kanaaf isin warra jaalatti dadhabetu hin ta'in warra jaalalaaf dadhabu warra jaalalaan guutee abidda jaalalaatiin qabamee hojii waaqayyoo hojjechuudhaafis walii keessaniifis warra kaaniifis argamutti jaalalaan guutamtanii warra jirtanidha. Hallelujah. Kanaaf yaadatamtu warra kaan irraa isa kanatu adda isin godha. Warra drive through miti isin jedhan. Hallelujah.
Warra dubbiin waaqayyo isin keessa jirudha. You guys are driving by love. Jaalalaan oofamtan, jaalalaan deemtan, amantiidhaan oofamtan, amantiidhaan deemtan malee isin warra drive jiru miti. Hallelujah. Waan gaarii naaf itti pastor waan ta'eef. So akkasitti jireenya keessanii isa kanaan yaadatamtu jaalalaaf dadhabuu keessaniin immoo yaadatamtu jedheetu itti hima. Iji hafuuraan dubbiin waaqayyoo fakkeenyaaf Galaatiyaa boqonnaa 5 irratti iji hafuuraa immoo jaalalaa, gammachuu, nagaa, obsa, garraamummaa, arjummaa, amanamummaa, gaarummaadhaaf of dhowwuudha jedhee dubbatu jaalalaa yoo mul'ate malee hiikan qabu. Jaalalaan mul'ate namni tokko garraamummaan isaa jaalalaan argamu taanaan hiika maalii qaba? Jaalalaan argamu qaba. Hidhaan hojii ija hafuuraayyuu immoo jaalala. Kanaaf jaalalli ija hafuuraa jaalalaan mul'achuu qaba isaan mul'atan jechuudha. Kanaaf jaalalaaf dadhabuun keessan immoo beekamaadha. Iddoo jaalalli hin jirre hojiin hafuuraan jiru. Hojiin hafuuraa kan inni ija naqatu jaalalaan jechuudha. Ija hafuuraa kan nuyi qabaachuu dandeenyu jaalalli yoo nu keessa jiraate. Ija hafuuraa isa Phaawulos nutti hime kana gammachuu, nagaa, obsa, garraamummaa, of dhowwuu warra kan kaanis immoo kan nuyi qabaachuu dandeenyu yeroo jaalalli jireenya keenya keessatti gadi fageenyaan jiraatu jechuudha. Akkasuma immoo Phaawulos ergaa Qorontos isa duraa 16 irratti maal jedheera? Waan hojjettan hundumaa jaalalaan raawwadhaa jedha. Waan hojjettan hundumaa jaalalaan raawwadhaa. Tajaajila keessanis haa ta'u waan hojjettan hundumaa jaalalaan raawwadhaa hundumaa. Inni sadaffaan immoo jara kanaaf inni baay'ee jireenya isaanii keessatti beekamee argame maalidha? Abdiitti jiraachuu isaaniiti. Abdiitti immoo jiraattaniitodhaan fuula Waaqayyo keenyaatiif abbaa keenyaa duratti Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin abdachuutti jabaachuu keessan immoo yaadanna. Kiristoosin abdachuutti jabaattaniitodha. Abdiin keessanis immoo jiraataa, abdiin keessanis immoo jabaadhaneetu waa'ee warra Tasaloniqee dubbata Phaawulos. Hallelujah. Abdii jiraataa qaba. Fuula Waaqayyo keenyaatiif abbaa keenyaa duratti Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin abdachuutti jabaachuun keessan yaadanna. Isa abdattu, Waaqayyoon abdattu. Isa biyya lafaa kana isa darbutu hin ta'in Waaqayyoon isa jiraataa warra abdatan turtan isin jedha. Kanaaf nullee biyya lafaatu hin ta'in, qabeenya keenyatu hin ta'in, fira keenyatu hin ta'in kan abdiin inni dhugaa Waaqayyo Gooftaa keenya Kiristoos Yesuusin abdachuu keenyadha. Diinota jajjaboo sadii gidduu taa'aniitu kan hundumaatti jabaatu kan jarri kun. Warri Qolaasiis kuni diinota jajjaboo sadii qabu ture. Diinoti isaanii kuni warri tokko warra Yihuudota warra inaafoo, Yihuudota warra Phaawulosiin lafanii hundumaatti isa rakkisan. Ofii isaatiin isaan keessaa tokko ture inni Phaawulos. Waldaa kiristaanaatiif inaafa, Waaqayyoof inaafa. Kanaaf jedheetu ari'achaa ture waldaa kiristaanaa yeroo Isxifaanos ajjeefame achi ture. Warra kaanis immoo Damaasqootti karaa deemaa ture dhaqee kiristaanota kana hidhee balleessuudhaaf warra akka isaatii kuni isa dura guru turan. Amma warra amantoota Tasaloniqee kanas irratti ka'an keessumaa Phaawulos yeroo inni tajaajilaaf gara Tasaloniqee dhaqee Yihuudoonni kun maal godhanii Phaawulos jedhanii yeroo warra Roomaan Impaayir irratti isa kasasanii Phaawulos mootii kan biraatu dhufe Yesuus Kiristoos kan jedhamu mootiitu dhufe jedha. Kanaaf Qeesaar mootii miti jedha jedhanii sobaan. Qeesaarin iyyuu hin jaallatanii sobu malee. They don't even like him. Biyya nurraa fudhatee nu gabroonfate jedhanii jibban. Amma garuu Phaawulos irratti diinummaa jabeessuudhaaf amantoota Tasaloniqee irratti diinummaa jabeessuudhaaf Phaawulos mootii kan biraa dhufe Yesuus kan jedhamu mootii dhufe malee Qeesaar miti jedha jedhanii irratti warra kaasu warra irratti hammoo turan. Diinota akkasii ture. Diinonni warri kan biraa immoo Giriikota warra sila waa'ee isaanii isinitti waan hundumaaf warra Waaqa qaban. Waaqa tolfamaa. Waaqa namni geggeessu malee Waaqa nama hin geggeessine. Waaqa jaama, Waaqa namni argu malee Waaqa nama arguu hin dandeenye. Waaqa namni ijaan ilaalu malee inni arguu hin danda'u nama sana. Waaqa akkasii gana qabu jarri kun. Warri kun immoo yeroo Phaawulos dhaqee Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhee gooftummaa Yesuusin labsu irratti ka'an. Jara kana irratti warra Tasaloniqee kana irratti ka'an. Kanaaf rakkina jabaa keessa turtan jedhan. Rakkina jabaa keessa teessaniitu amantiitti jabaattan jedhan. Diinonni isaanii warra sadaffaan immoo warra Roomaan Impaayiriiti. Warri Roomaan Impaayir immoo warra Qeesaariif nama gabroonsan gabrummaatti warra nama geessan warra biyya namarraa fudhatan warra akkasii turan isaanii immoo kanaaf eenyuyyuu akka dhufe olaantummaa argatu hin barbaadan. Waaqayyoon iyyuu taalan jechuudha. Hin barbaadan Waaqayyoon. They don't even want God. Gooftaatti nama isaan Waaqa tolfamaa warra ofii isaanii akka barbaadan godhaan isaanitti amanatu malee Waaqayyoon hin amanan turan waan ta'eef jara kana sadaan gidduutti cuunfamanii diinonni kun warri waliin jaallanne jara kana jibbuuf jedhanii isaan irratti olii galanii yeroo irratti ka'anii achuma gidduu teessanii
abdii keessanitti amantii keessanitti jaalala keessanitti jabaattanidha. Haalleluuyaa. Kanaaf rakkinni isa nu raasu miti gooftaatti kan nu jabeessu malee. Egaan abdiin nama waaqayyoon eeggatu immoo wantoota sadii irratti hundaa'a. Wantoota sadii amma an dubbadhee fixuuf jiru kanarratti abdiin nama waaqayyoon amanatu wantoota sadii irratti hundaa'a. ሶስቱ የክርስቲያን ተስፋ ጉልቻዎች the three pillars of Christian hope. Abdiin keenya yookiin immoo abdiin nuyi qabnu waan sadii irratti hundeeffatee jira jechuudha. Sunsummi Ingiliffaan maal akka jedhamu beekoni. Haa ta'uutii garuu sunsuma kana sadan amantii keenya yookiin immoo abdii keenya akka nuyi abdannu akka nuyi jabaannee waaqayyoon eeggannu wantoota nu godhan keessaa yaada sadii dubbateetti. Inni duraa du'aa ka'uudha. Du'aa ka'uu jedhame. Haalleluuyaa. Du'aa ka'uu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos paastor nutti maal ture yeroo darbe waan ittiin beekamu keessaa tokko ani du'aa ka'uudhaaf jireenya jedhamti. Yeroo dhufee Maariyaam Maartaafaatti dubbate ani du'aa ka'uudhaaf jireenya jedhan. Yesuus garuu du'aa ka'uun jireenyis ana namni anatti amanu yoo du'e iyyuu hin jiraata. Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25-26. Atoo jiruu kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u kana amantaalee jedhee dubbata. Du'aa ka'uun jireenyi ana. Inni natti amanu yoo du'e iyyuu hin jiraata. Utuma lubbuudhaan jiruu immoo kan natti amanu hin du'e. Akkas jechuun isaa waa'ee du'aa ka'uu jabeessee dubbachuusaati. Inni utuu natti amanu yoo du'e akkan du'aa ka'e innis immoo du'aa ka'a jedha. Utuu natti amanu kan inni lubbuudhaan jiru natti amanu immoo hin du'u inni jedhu jireenya bara baraa qabachuusaati. Jireenya bara baraatu dhufee sitti gale gaafa gooftaa Yesuusin fudhatte. Haalleluuyaa. Yeroo gooftaa fudhannaniifis jireenya bara baraatu okupaayi nu godhe. Kanaaf lafa kanarra utuu jirru hin du'u inni jedhu du'a bara baraa hin du'u jechuusaati. Jireenya bara baraa argata, jireenya bara baraa dhaala malee hin du'u jedha. Kanaaf abdiin kiristaanaa inni guddaan inni tokkoffaan du'aa ka'uu. Tinsaa'ee tasfaa. Isa abdii isa du'aa ka'uu, abdii jireenyaa. Haalleluuyaa. Abdii jabaadha kun. Isa abdanna. Abdiin keenya inni lammaffaan immoo gaggabaabsee dubbachuudhaaf. Abdiin keenya inni lammaffaan immoo deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. The second coming of Jesus. Yesuus hin dhufa. Ameen. Haalleluuyaa. Yesuus hin dhufa. Wanti nuyi yaadne yookiin hin ta'a yookiin hin ta'u. Miti wanti nuyi hojjechuudhaaf yaadne. Fakkeenyaaf amma waldaa booddee lafa dhaquu yaadneefaa jira. Bor waan hojjechuu yaadneefaa jira. Yookiin hin ta'a yookaan immoo hin ta'u. Dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos garuu hin ta'a. Haalleluuyaa. Hafuu hin danda'u. Inni waaqayyoo jedhe garuu hafuu hin danda'u. Haalleluuyaa. Inni waaqayyo waa'ee keetiif dubbate, inni waaqayyo waa'ee keetiif akeeke, inni waaqayyo dubbii isaa keessatti nutti dubbate inaaf. Kanaaf Yesuus hin dhufa. Haalleluuyaa. Waa'ee isaa yeroo dubbatu waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu yeroo ergamoonni yookiin immoo bartoonni isaa gooftaa Yesuusin geggeessuudhaaf gara gaara oliifitti ba'anii gooftaa Yesuus gaafa inni gara waaqaatti ol ba'uudhaaf jedhu akkas jedha ergamoota boqonnaa tokko yeroo itti dubbistan 10:11 utuma isaan karaan inni ol ba'e sanatti ija buqqifatin kunoo namoonni uffata adii uffatan lama isaan bukkee dhaabbatanii isin namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara waaqaatti ol fudhatame kun akkuma ammatti gara waaqaa dhaquusaa argitan kanatti immoo deebi'ee hin dhufaa jedhanii. Haalleluuyaa. Yesuus deebi'ee dhufa. Kanaaf abdiin keenya isa kanarratti ijaarama jechuudha. Du'aa ka'uu deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti abdiin keenya ijaaramu. Phaawulos immoo ergaasaa gara Roomaa boqonnaa 6:23 gara dhumaa dhaqanii yeroo dubbisanii Roomee 6:23 gara dhumaa irratti kennaan waaqayyo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenya wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Haalleluuyaa. Jireenya bara baraa. Jireenya bara baraati. Akkuma inni abdiin inni duraa du'aa ka'uudha. Abdiin inni lammaffaa dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos. Abdiin keenya inni sadaffaa immoo jireenya bara baraa. Haalleluuyaa. Jireenya bara baraa qabna. Haalleluuyaa. Abdiidha kun. Abdii keenyadha. Kanaaf inni jireenya bara baraati. Akkasuma immoo waa'ee
yeroo jireenya bara baraa dubbatu wangeelli dubbii waaqayyoo maal jedha waaqayyo akkasitiin tokkicha ilma isaa amma kennutti biyya lafaa jaallatedha Yohaannis boqonnaa 3:16 yeroo hundumaa qaalitti beenu inni kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee abaduuf miti warri Kiristoositti amanan jireenya bara baraa qabaatanii fi waaqayyo tokkicha ilma isaa nuuf kenneera kanaaf abdiin keenya inni tokko immoo abdii jireenya bara baraati haalleluuyaa kanaaf abdiin kun sadan abdiin yeroo hundumaa waaqayyotti qabaannee ittiin jabaannee ittiin amantii keenyatti cimnee fuula waaqayyoo duratti jabaannee jiraannuudha jechuudha haalleluuyaa egaa lallaba kun gara xumuraatti yoon fide gaaffii muraasa siin gaafadheef tun barbaada gaaffii baay'ee miti gaaffiin inni jalqabaa an ofii kootiif isiniin gaafadhu nuyi aniif isin akka waldaattis akka mataa keenyaattis akka waldaattis ta'e akka dhuunfaa keenyaattis deebii kana isinumatu ofii kenna gaaffiin isin gaafadhu kanaaf jechuudha deebisaa ofii keessaniif kennitu jechuudha bilchina yookiin immoo moodelii warra kaaniif moodelii bilchinaa ta'uu dandeenya yookiin taaneerra moodelii bilchinaa taaneerra namoonni waa'ee keenya maal jedhu waa'ee Christ Kingdom maal jedhu waa'ee bilchina keenya waa'ee jireenya keenya namoonni maal jedhu akkuma galeessa haasa'u boris kanaaf akkam haalli bilchina keenya moodelii ta'uu dandeenya yookiis immoo fakkeenya bilchinaa ta'uu dandeenya yookiin akka warra Phaawulos waa'ee warra Qorontosiin yeroo isaaniif ergaa isaanii barreessu ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera isin nyaata jabaadhaaf hin qophoofne yookiin hin geenye turtan ammayyuu hin geenye jirtu jedhaan warra Qorontosiin nama agarsiisa. Phaawulos yeroo waa'ee warra Qorontos dubbatu ergaa isaa Qorontos isa duraa boqonnaa 3:2 irratti aannan duwwaan isin obaaseedhaan nyaata jabaa nyaachuu hin dandeenye hin geenye ammayyuu jedhaan bilchaachuu hin dandeenye isin jedhaan isin ammayyuu xobbeera you guys have just childlike life achi keessaa bahuu qabdu bilchina bira gahuudhaaf akka sani Ximootiyoos jedhee Ximootiyoos yeroo Ximootiitti yeroo dubbatu maal jedhan guddinni kee karaa hundumaa haa mul'atu jedhan haa beekamudha kanaaf akkam haalli keenya bilchina argamuu danda'u qabnaa moodelii ta'uu dandeenya fakkeenya ta'uu dandeenya laata waaqayyo nu haa gargaaru amantiin keenya hojiidhaan mul'achuu hin danda'a displeen amantiidha hojiidha hojii gaariidhaan hin mul'atu taanaan amantiin waa'een baasuu jedhee dubbata dubbii waaqayyo it's just useless hin gargaaru hojii gaariidhaan mul'achuu qabaadha amantiin keenya hojii gaarii keessaa tokko waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uudha waa'ee isaa dubbachuu waa'ee isaa labsuu waa'ee isaa inni jireenya akka ta'e jireenya isa duwwaa akka ta'e himuu akkam amantiin keenya horee hojiin amantii keenya akkam akka kana waan mul'achuu danda'uudha amantiin keenya hojii gaariidhaan gaaffii kan biraa immoo yoo nu gaafadhe jaalalatti dadhabnee jirramu jaalalaaf dadhabaa jirra isa kanas ofii keenyaa gaafannee deebii kenninu jaalalaaf dadhabuun akka sila fakkeenya dubartii ulfaa isinitti misan waan guddatee mul'atee dhalatee guddatee bor nama ta'u jaalalli keenya akkasumoo jaalatti dadhabnee jirra dhumarratti immoo waan gaafachuu barbaadu nuyi abdiitti jaboodha jajjaboodha abdiin keenya gooftaa Yesuusi abdiin keenya jireenya bara baraa qabaachuu keenya san abdataa jirra deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuus Kiristoos dhuguma abdataa jirra halleluuyaa ameen jechuu keenya gaarii isa dhugaa miti maaraanaataa jechuus danda'u qaba Yesuus deebi'ee dhufa kanaaf abdiin keenya sirratti ijaarameera moo waanuma irra darbu waanuma bordhiisnee deemu isarratti keenya jirra moo abdii keenya moo maaltu abdii keenya jabeessee nu qabaa jira jaboodha laata isatti egaa waaqayyo gooftaan karaa hundumaa nu haa gargaaru isatti jabaannee akka warra Tasalonqee kana dubbiin waaqayyo humnaan hafuura qulqulluudhaan hubannaa guutuudhaan gara keenya dhufe jireenya keenya kan geeddaru haala keenya kan jijjiiru warra kaaniif fakkeenya kan ta'u akka nuuf ta'uufi waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu